harka funee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jirjirratti argamtan nagaan koo bakka jirtutti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa ka xiraatii kaameraatiif ijaaf qalbii keessa irraa na hambisaa jecha kara yaada kiyyaattan deemachuudha. Sammuna kana waa'ee mana diigatii wal qabate yaadni koo hookan haasofni koo hookan mata dureen koo isaadha jechuudha. Yoon kana jedhu hojiiwwan kiyya idilee dagadheetii miti garuu yeroodha jechuudha. Waa'ee yeroo waan ta'eefidha jechuudha. Waa'ee manaa maaluma kamiinuu waliin qabatu manni nama anaasiidha kanaadha jechuudha. Kanarraa kan ka'e jechuudha amma yeroo darbee kanarratti hojjedhee keessattuu ka mana diigamuuf mana namni amanuudhaaf akkamitti naannoon kun caraqaadhaa jedhu asfaaltii gubbaarratti bakka hojii bakka hoteela gurguddaa ta'e jechuudha. Bootan qalamii dibamee akkuma qalamii dibameen isin biraan ga'een ture baay'ee fokkisaadhaan namni karaarratti bahee baay'ee tan karaa jiraa jedheen dubbadhee ture. Namoonni edaa dacha'anii manuma ofii keessa ta'an jechuudha. Guyyaa har'aa ganama sa'a lamatti diiguudhaaf ka'anii dhufanii gaafa dhufan egaa isaanis akka hawaasni lolu akka hawaasni baay'ee daldale waan beekaniif kallattii lamaanitti namanii manoota xixiqqoo tuttuqanii jiru. Hawaasni garuu baay'ee lolee lola guddaa haga ka'u dirasii haga namni miidhama gahu dirasiidha jechuudha kan ga'e. Egaa kana akkamitti akka laallamu baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Jechuun kun waggaa jedhamu ofumaafuyyuu madaallii keessa akkamitti akka gale hin beeku. Haga kana mara bishaan galee maabiraatiin galee wanti hundi galee ka'ee deebisi asfaaltiidha. Namni aga hoteela dirasii gaafa hoteela banamuka fiqaada mataasaa qaba. Daldalli suuqitu miti naannoo san magaalaa ta'ee dhiisiti. Naannuma irraa achi siqee fagaateyyuu gaafa suuqii xixiqqoo bantu fiqaada qabda jechuudha. Namni naannoo sanitti fiqaada malee hojjechaa jiru suuqii gurguddaa jira. Hatta kan biraatii miti namoonni sababa naannoo sirriittoo irraa ka'ee daldala ofii mataa ofii gulliitii uummatanii daa'ima baatanii gulliitii ofii gurguratee nyaatu danuutu jira naannoo sanitti jechuudha. Yeroo baay'een deddeebi'a naannoo sanitti waan ta'eefan beeka sirriitti tolcheetu naannicha. Egaa namoonni irra caalan nama baay'ina namaatii fi namoonni achi keessatti hojii adda addaa qabaturra kan ka'e gulliitii nu sirriitti namootaaf deemee mana jireenya ofii kan gulliitiidhaan hoogganatu jira jechuudha. Naannoo sanirratti kan ka'amee naannoo sanirratti kan qalamiin dibamee mana gurguddaa akkamitti ijaarramee nama ajaa'iba jechuudha. Tariitiin bar odoo manneen isaa xixiqqoo keessaa mana lama mana gurguddaan ijaarramee nama ajaa'ibsiisu nama dinqisiisu kan ijaarrame manni baay'ee babbareedaa kwaalitii isaa kan eege jechuudha. Asfaaltiidha gamaan asfaaltii gama jidduu keessa asfaaltiidha. Asfaaltii guddaa isa asii ka'ee harsii deemuudha jechuudha. Keessa qaxxaamuree Awwaash irraan baheetu karaa guddaadha. Gamaan manni sirriitti ijaarramee gamanaan manni sirriitti ijaarramee iddoo daldalaati jechuudha walumaa galatti kan inni qalamii dibamee akka diigamu taasifame. Egaa ka guyyaa har'aa ganamaa jalqabee haga sa'a 5 gahutti baay'ee wanta cimaatu ture jechuudha. Naannoon irratti hatta makiinan magaalaadhaa dhufu makiinan karaa harsiitirraa dhufu dhaabbatee uummanni addaan galuu didee baay'ee namoonni warra manaa ta'anillee miidhaan kan qaqqabes hin jira. Garuu bahan akka ta'ameen akka yaadameen uummanni ni baheeyyuu egaa rabbis biyya baasee jira jechuudha. Wanta baay'eetu ta'amee lola baay'eetu jira jedhame naannoo irratti illee argamuu baadhu warroota naannoo sanitti hojii hojjetan gaafadhe jechuudha. Dawalee maaliif gurri nu dhagaa wannitu jira dhukaasatu jira wantoota adda addaatitu jira dhiyoodha baay'ee fagoomti waan ta'eef ni dhageechise jechuudha. Kanarraa ka'een dawalee gaafadhee maaltu jira naannoorra maaltu ta'ennaan akkuma yeroo darbe qalamiin dibamee diigamuuf dhufamee gaafa diigamu manneen aga uummanni yaa'utti manneen haga tuttuqamee jira haga muraasadha manni diigamee. Egaa ammas wanti beekamu hin jiru tariitti deebi'amee diigama ta'e tarii uummata miidhame kanaaf teechisanii walga'ii yaasanii dhiisan ta'e wanni beekamu tokkomtu hin jiru jechuudha. Garuu har'aaf ganama sa'a 2 jalqabee haga sa'a 5 gahutti baay'ee lolatuyyuu ka'ee egaa hawaasni akkatti addaan hin garre hidhataan addaan hin galle haga qaamni olaanaan dhufeetu addaan galti ta'e jechuudha. Uummataa fi warroota diiguudhaaf bahan jechuudha. Haga kan dirasiidha miidhamni illee uumamee jira hawaasa irratti abbaa manaa jechuudha. Yookaan anumaaf si jechuudha. Abbaa manaa jechuun kanaadha. Ijaarratee itti dadhabee dhala keessatti dhalee daa'ima ofii keessatti handhuuratee
ijoollee ofii kan keessatti guddifatee jira keessattuu warroota tutture naannoo san jedhan namoonni beeku warra odoo harawa ta'e haa ta'u warroota asitti dulloome fa'aatidha warroonni naannoo san keessa jiru jedhama. Baay'ee ammaa miti naannoo sun kan dhaabate naannoo sun waan dhiyeenya kanatti dhaabbatee miti maaliif akka ta'ame amma yaadatame bichaa ani hin beeku. Maal akka achitti misoomuu hedus waan hin beeku hin qabu ani homaa na ajaa'iba. Ni ta'ama jedhee waan ijaadamne barreen gaddaa yeroo tana yeroo ho'aa ture namni ijaarraan irratti ta'ee bootaa jijjiirratee mana ijaarrachuu ta'ee wanta adda addaa waan ho'aa ture barreen gaddaa barana garuu waan ajaa'ibaa jechuudha kan ta'e. Egaa har'a kan odeeffannoo haaramni jiraate simbiraan hanga'ee jirra irratti kanaadha odeeffannoon jiru. Itti fufaa hin dhaabataa waan beeknu tokko hin qabnu har'aaf sa'a 5 irratti addaan galameetoo jira. Karaanis sa'a 5tti bananii jiru jechuudha. Hawaasni fi warroonni qaamni diiguu addaan galanii jiranii tarii miidhaan nama 2 nama 3 jedhama. Kan immoo kan cabutu jira yookaan kan okkolutu jira. Xaarratee namoota buluudha jechuudha. Uummanni kun uummata miskiina uummanni kun nama waa qabu miti. Hawaasni keenya waan dhoksaa ta'e tokko maayyuu hin qabu. Beektan gaafa mana ijaarrattu waan qabdu baadhatteetidha jechuudha. Yeroo kana keessa odoonnan gurguradhaa jette namni manuma kaartaa pilaanii qabu yeroo kana keessa namni sirraa bitu hin jiru. Namni qarshiin baay'ee rakkisaa ta'e biizinasiin namaa baay'ee gadi bubbu'ee jira ijaa ta'eef jechuudha. Kana ufaa yaalaa odoo jedhanii waan ittiin of yaalan yeroo dhabamuudha jechuudha. Kanaafuyyuu walumaa galatti warroonni odeeffannoo nu biraan ga'e ammallee jettanii fi jalqabame malee muluu hin diigamne qalamni garuu kan diibame akkuma yeroo darbe isinitti hime waan fokkisaa lafa qullaa akka hafutte jechuudha. Kuni magaalaan turre namni jedhee akka bootaa wallaalutti jechuudha kan qalamni dibame garuu akka dibameen hin diigamne tarii hin deebi'an ta'e wanti haaratti waggaa jiraate torbee kana keessa inni kan ta'e tarii uummata walitti qabanii dhiisan ta'e. Odeeffannoo jiru waa'ee manaatiif maaliif namoonni baay'een keessattuu kaleessa koomentii jalatti karaa Shaashamanneetillee ijoolleen jette jirti kan naannoon Asallaa maalirra jira kan jedhan jirtu. Egaa ka haga irraa dirasii wanti fokkisaa ta'e naannoo biraatti irrallee ni jira darbeetidha garuu wanti fokkisaan akka Finfinnee fi akka Adaamaa ta'e homuu jiru jechuudha. Kanaafuyyuu wanta ta'amu rabbitu harkaa qaba waan hunda rabbi harka jira. Isin akka amantaa keessaniitiin ammallee namoota waliif kadhadhaa. Kadhannaa malee waan biraa homaa wanti nu baasu tokko iyyuu homtuu hin jiru jechuudha. Yeroo kana keessa maaliif eenyumtuu humna ofii qabaatee humna ofiitiin namni socho'u hin jiru. Humna ofii dhakaatti fixee jira. Humna ofii ijoollee ofii guddifachuuf fixee jira. Humna ofii dargaggummaa ofii iyyuu immoo dafqee naman ta'a jedhee mana sanitti fixatee jira jechuudha. Bakka nan taa'ee tanan tokkollee ta'u manumti kiraallee ta'u narraa hafee. Jedhee bakka namni uffoo jedhee boqachuu ka'etti waan akkanaa kana ta'ee isaaf hin danda'ama. Kan namaaf hin danda'amne har'a mana keessaa baanii gaagaatan uumame akka qabbanaa'ee miti kaa dugda duuba wanti baay'een jiraachuu danda'a jechuudha. Rabbiin nu haa laaffisuu garuu guyyaa har'aa rabbi biyya baasee jira odoo itti fufee jiraate ta'ee tarii namoonni miidhamuu danda'anii daa'imman miidhamuu danda'u garuu rabbiin biyya baasee gab jedheetoo jira. Isiniin jechuun jaaladhaa kanan isiniin ga'u yoo rabbiin jedhee uummata kana walitti qabanii tasgabbeessanii too manni safe isin biraan hangaa. Immooyyuu uummata tasgabbeessanii ka'anii too yoo diiganis ta'e bakka waan jiru hundaa isiniin hangaa ijoolleen achi keessaa mana ni qabna jettanillee jirtu waan ta'eef rabbiin waanuma gaarii nu haa dhageessisu isiniin jechuun jaaladhaa garuu har'aaf kana fakkaataa viidiyoon too guyyaa irraa samuuna kana ka'a. Egaa gammachuu hin qabu. Dhugaa dubbachuuf gammachuun garuu rabbii biraa namaa kennama. Kan naannoo saniin ariifachiise bakka baay'ee diigameera keessattuu kan shamarran keenya mana shamarran keenya baay'inaan tanaan dura gizee baay'een dubbate keessattuu viidiyoo lamaan kiyya darbe irratti baay'inaan mana jaraqaa yookaan mana addeessaa shamarran keenya kan bitateetu qabu kanarraa kan ka'e baay'een gadde kan samuuna kanammoo fokkisaa ta'e kanaaf jechuudha waan jiru hundaa isin biraan hangaa yeroodhaniini isiniin jechuun jedha waan kana jedhu waa'ee manaati waa'ee mana diigatti malee waan biraa waan irraa beeku tokko hin qabu. Isas waan ija kootiin argeedha waan ta'aa jiru waan namni kiraanuu dhabamee olii gas jooraa jiru waan ta'eefidha jechuudha. Kanan isinitti maaru amma bakka mana wannumaa walitti qabanii mana kireeffachaa fa'aa jiranitu iyyuu jira jechuudha. Amma namni mala waan dhabeef namni kiraa jedheetti ol seenaa jira jechuudha. Yeroo kana keessatti mana gaarii keessaa baatee yoo mana cileen yookaan koornisiin ishii irratti gadi cobdu irratti kireeffatanii galaa jiru fa'aa jechuudha namni keenya. Maal ta'uree ala bulanii ganna rooba qorra
dhibee biraatiin namatti dabalama. Kana jechuudha gizee kana keessa wanti ta'aa jiru rabbiin nu laaffisu. Ammas dhugaa akkuma kaleessa komentiin keessan baay'ee nama jajjabeessu baay'ee jira ijoollee baay'ee lapheen keessan cabeera. Laphee cabaa Waaqayyo ni jaarata. Waaqayyo laphee cabaaf nama laphee cabaati Waaqayyo ni dhagaa. Rabbiin iyya keenya kana dhagayeetuma gamnurraa haa godhu waan biraa homaa hin jennu nuti. Lafa kanatti rabbiin nu uume waanuma gaarii nu argisiisu isiniin jechuun jaaladhaa nagaa naataa.